Rayaan humna galaanaa Iraan of tuulummaa Ameerikaa galaana Oman keessatti cabsuun doonii waraanaa guddittii fi sodaachistuu Ameerikaa USS Abraham Lincoln irratti misaayila kruuzii roobsanii jiru. Oduun kun oduu salphaa miti. Kun xumuraam olaantummaa humna galaanaa Ameerikaa ta'uu mala. Iraan akkamittiin doonii addunyaa sodaattu kana aleeltee bal'ina isaa qabannee jirra. One of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world actually, and out of 101 missiles shot. Ulaa ummata Israa'el kan ta'e balballi isaan addunyaatti ittiin baan buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Ben Gurion guutummaatti hojii ala ta'ee jira. Misaayilonni Iraan daangaa malee Tel Avivitti roobaa jiran kun gamoowwan diiguu qofa osoo hin taane ujummoo argansuu Israa'el kutuurratti xiyyeeffatanii jiru. Ogeeyyiin waraanaa dhugaa kanaan amanuuf dirqamanii jiru. Buufata xiyyaaraa kanaan hojii ala gochuun ummata Israa'el kiyyoo keessatti cufuu jechuudha. Eenyuyyuu baqachuu hin danda'u, eenyuyyuu seenuu hin danda'u, bal'ina isaa qabannee jirra. Guyyoota darban kanaan addunyaan waraana qawwee fi dhiigaa irratti xiyyeeffattus jeneraalonni Tel Aviv garuu meeshaa dhokataa ija addunyaa jalaa dhokatee hojjetu tokko irratti baasanii jiru. Iccitiin kun har'aam gaazexaa beekamaa Israa'el Yerusaalem Post irraa dho'ee yeroo ba'u dhugumatti tarsiimoo waraanaa ammayyaawaa fi haala Israa'elitti hojjettu saaxilee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa dhageessuun qophii keenyaa laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaa yeroo maraatiin kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Bariin guyyaa roobii Bitootessa 25 2026 seenaa waraanaa galaana addunyaa keessatti taatee haaraa fi dho'insa sammuu jeneraalota Washington raasee fidee dhufee jira. Yeroo Ameerikaan galaanni hundi kan kooti dooniin waraanaa kiyyaa eegumsa guutuu qaba jechuun of jajjutti Teeraan irraa iyyi injifannoo fi tarkaanfiin diina rifachiisuun akka bakakkaatti dhagaamee jira. Raayyaan humna galaanaa Iraan of tuulummaa Ameerikaa galaana Oman keessatti cabsuun doonii waraanaa guddittii fi sodaachistuu Ameerikaa USS Abraham Lincoln irratti misaayila kruuzii roobsanii jiru. Meeduraam waan tokko ija sammuutiin haa ilaallu. USS Abraham Lincoln kun maalidha? Maaliif addunyaan doonii kana sodaatti? Dooniin kun bidiruu bishaan irraa miti, isheen magaalaa sibiilaa bishaan irraa lootudha. Ulfaatinni ishee toonii 100 ol ta'a. Humna nuukileeraa lamaan kan sochootu yoo ta'u, boba'aa osoo hin guuttatiin waggaa 25f galaana irra jiraachuu dandeessi. Xiyyaarota waraanaa ammayyaawaa kanneen akka F-35 fi F-18 70 hanga 90 baatti. Loltootaa fi ogeeyyii 5,000 ol ofirraa qabdi. Ameerikaan yeroo biyya tokko doorsisuu yookaan kuffisuu barbaaddu doonii kana ergiti. Isheen mallattoo mootummaa addunyaati. Garuu ijoolleen Kaamenee FM eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan biratti dooniin kun mootii osoo hin taane galii guddaa fi salphaatti kan rukutamtu taatee jirti. Ameerikaan doonii kana gara galoo galaana Arabaa fi galaana Omaanitti yeroo fiddu kaayyoon ishee Iraaniin sodaachisuu ture. Nuti as jirraa harka kennadhaa jechuu barbaadde. Garuu Iraan teknooloojii fi tooftaa waraanaa addunyaan hin eegne fayyadamuun iccitiin Iraan doonii guddittii tanaa itti rukuttee maal seetan. Iraan doonii guddaa kanaam wajjin doonii guddaan hin lolu. Isheen tarsiimoo waraanaa asimeetirik yookaan madaaleen isaa hin eegamne fayyadamtee jirti. Aleellaa har'aa kana keessatti Iraan misaayila kruuzii kanneen lafarraa bishaanitti dhukaafaman fayyadamte. Iccitiin misaayilota kanaam bishaan irraa fageenya meetira muraasa qofaam gadi jedhanii kan balali'an ta'uu isaaniiti. Saffisa cimaadhaan bishaan irra dhangala'aa yeroo dhufan radarri doonii Ameerikaa guddichisuun isaan arguu hin danda'u. Yeroo inni arguum misaayilichi ija isaanii keessaa seenee jira. Dabalataan iddoo dhukaasaa ishee gaarreen Zaagiroos jalaa fi konkolaattota daldalaa fakkeeffaman keessaa dhoksitee waan qabduuf Ameerikaan eessaa akka inni ka'u tilmaamuu hin dandeessu. Guyyaa har'aa ajajaan humna galaanaa Iraan Admiraal Shaaram ija jabinaan ajaja kenne. Misaayilonni kruuzii samii galaanaa Oman tarsaasanii gara Abrahaam Lincolnitti qajeelan. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp naasuu fi dhiphina keessa taa'e. Iraan doonii keenya Abrahaam Lincoln irratti misaayila 100 dhukaaseetti jechuun iyyuuf dirqamee jira. Tiraamp lakkoofsa kana yeroo dubbatu onnee uummata Ameerikaa kirkirsee jira. Misaayila 100 yeroo tokkotti doonii tokkotti yeroo roobu sirni ittisaa isaanii kan jabaadha jedhamu inni doonii sun irra jiru guutummaatti hojiin ala ta'ee jira. Bu'aan aleellaa kanaa akkuma Admiraal Shaaram ifa godhetti dooniin Ameerikaa isheen of toltu sun
iddoo waraanaa ishee gadi lakkifteem dhukaasa Iraan jalaa baqachuuf kallattii ishee jijjiirteem of duubaa deebi'uuf dirqamtee jirti. Admiraalichi tuufuun sochiin doonii kanaam sekoondiin ija keenya jala jira. Yeroo isaan daangaafem dhiyeenya fageenya misaayilaa keenyaa keessa seenan rukutaalaalee saatuum isaan eega jechuun akeekkachiisee jira. Garuu Washington akkuma aadaa ishee kasaaraa ishee dhoksuun lakkii dooniin keenya hin rukutamne jechuun haaluuf yaaltee jirti. Haalli kun wanta torban darbee ta'e tokko yaadachiisa. Torban darbee Iraan doonii waraanaa Ameerikaa ishee hunda caalaa qaalii taateem USS Gerald R. Ford irratti haleellaa raawwachuu ishee labsitee turte. Ameerikaan lakkiim Iraan nurru kunneem doonii keenya irratti kutaa uffanni miicamutti ibidda tukkee jetti. Yaadaam doonii doolaara biliyoona 13 baasuun kan teekinooloojii dhumaatiin ijaaramte kutaa uffataatti ibidda keen hojiin ala taate. Suphaaf gara Qophiroosiif Giriikitti baqattee jedhamee yeroo himamu eenyutu amana? Dhugaan uummata addunyaarraa dhokfamu garuu Iraan Gerald Ford rukuttee gara buufataa suphaatti akka isheen baqattu gootee jirti. Har'ammoo dabareen kan Abrahaam Lincoln kennatee jira. Gama siyaasaatiin dhiphinni kun dhoo'insa caaluu fidaa jira. Afayyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Baaqir Qaalibaaf namichi yeroo ammaa Iraan keessatti dhiibbaa guddaa qabu ergaa cimaa Waashingtaniif dabarsee jira. Oduun Ameerikaan loltoota dabalataa gara baha giddu galeessaatti ergaa jirti jedhu yeroo dhaga'amu Qaalibaaf toora X irratti akkas jedha. Nuti sochii Ameerikaa keessattuu loltoota isheen guuraa jirtu ija dammaqaan hordofaa jirra. Cichoomina nuti biyya keenya eeggachuuf qabnu hin qorinaa jedha. Jechi nu hin qorinaa jedhu kun afaan dippiloomaasiitiin yoo dhuftan saanduqa reeffaa qopheeffadhaa jechuudha. Dubbeemaan humna waraanaa Iraan Abul Fadl Shikarjiin isaanis dhugaa kanaam jabeessuun Abrahaam Lincoln haleelamtee jirti. Dirree waraanaa gadi lakkiftee baqatteetti jedhanii jiru. Taphni kun amma daangaa dhumaarra gahee jira. Ameerikaan galaanota kanaam akka haroo duubaa mana isheetti ilaalaa turte. Har'a garuu bishaanichi ibiddatee itti wobaa jira. Walumaa galatti haalli nuti amma keessa jirru kun dhumaam heejomoonii Ameerikaa agarsiisa. Biyyi tokko isheen waggoota 40f qoqqobbii fi dhiibbaa dinagdee jala turte. Har'a teekinooloojii ofii isheetiin doonii waraanaa Ameerikaa ishee gudditti ari'aa jirti. Yeroo addunyaan Israa'el samii ishee guutummaatti to'atteetti sirni ittisaa qilleensaa ishee gonkumaa hin cabuun jechuun of gowwoomsituun dhugaan lafarrattii fi samii Tel Aviv irratti mul'achaa jiru garuu faallaa kanaati. Guyyaa addunyaan gootummaa fi cichoominaa ijoollee Teeraanitti argite. Guyyaa onneen Israa'el dhiphinaa fi naasuun itti raafamedha. Yeroo nuti oduu kanaam isiniif dhiyeessinu ulaa uummata Israa'el kan ta'e balballi isaan addunyaatti ittiin ba'an uffanni xiyyaaraam idil addunyaa Ben Gurion guutummaatti hojiin ala ta'ee jira. Mi'aala suukkanneessaa buufata xiyyaara kanaa keessa jiru bal'inaan haa ilaallu. Xiyyaarri daldalaa Israa'el biyya Qophiroos irraa ka'ee gara Tel Avivitti galuuf yeroo yaalu samiin magaalattii araafam ibidda misaayilotaa Iraaniin uwwifamee ture. Paayileetiin xiyyaara kanaam lubbuu imaltoota isaa baraaruuf jecha si'a 3 guutuun lafatti gadi bu'uuf yaalii godhe. Dhoo'insa walirraa hin cinne sana sodaachuun irra deebi'ee qilleensatti ol baqachuuf dirqamee jira. Kun waraanaa ammayyaawaa keessatti wanta takkaa mul'atee hin beeknedha. Iraan kaayyoo ishee sirriitti beekti. Misaalonni ishee daangaa malee Tel Avivitti roobaa jiran kun gamoowwan diiguu qofa osoo hin taane ujummoo argansuu Israa'el kutuu irratti xiyyeeffatanii jiru. Ogeeyyiin waraanaa Israa'eliyyuu dhugaa kana amanuuf dirqamanii jiru. Uffata xiyyaara kanaam hojiin ala gochuun uummata Israa'el kiyyoo keessatti cufuu jechuudha. Eenyuyyuu baqachuu hin danda'u. Eenyuyyuu biyya sanaam seenuu hin danda'u. Dhiphina kanarraa kan ka'e tajaajilli xiyyaaraa Israa'el murtii abdii kutannaa tokko dabarsee jira. Ministeerri geejjibaa Israa'el amma dandeenyutti buufaticha banaam haa taasifnu jechuun yoo iyyus dhugaan waraanaa garuu isa dirqisiisee jira. Seerri haaraan beem akkas jedha. Sa'aatii tokkotti xiyyaara tokko qofatu kaam yookaan qubata. Xiyyaarri tokko immoo imaltoota 50 qofa fe'uu qaba. Yaada buufata xiyyaaraa guyyaa guyyaatti namoota 10,000 keessummeessuun amma namoota 50 qofaaf eeyyamamuun mallattoo gootummaatti lamsheeffamuu agarsiisa. Israa'elonni biyya isaanii dhiisanii baqachuu barbaadan amma buufata xiyyaaraa keessatti qabamanii yeroo saayireeniin iyyuu garaam holqa lafa jalaatti fiigaa jiru. Garuu ibiddi Iraan Tel Aviv qofarratti kan daangeffame miti. Israa'elonni yoo Tel Aviv gubattee gara kibbaatti gara magaalaa eegamtuu fi bashannanaa ilaatitti baqanna jedhanii yaaduu turan. Garuu Teeraan ergaa ifaa dabarsitee jirti. Lafa keessan irraa iddoon nagaa tokko illee hin jiru. Halkan idaa magaalattiin Eelaatii fi naannoon ishee akkasumas naannoon industirii Shuuriit keessatti sagaleen saayireenii dhaga'amaa ture.
misaayilonni Iraan fageenya kiiloomeetira 1000 qaxxaamuranii kibba Israa'el dhaabbatanii jiru. Guyyaa tokko keessatti Iilaat irratti marsaa sadaffaa yoo ta'u, guutummaa Israa'el irratti ammoo marsaa 14ffaadha. Ololli Israa'el waggootaaf nuti sirna ittisaa guutuu qabna jechuun ijaarratti guyyoota muraasa kana keessatti akka mana dulloomeetti jigee jira. Ragaa kanaaf ammoo afuma isaaniitiin ministeerri fayyaa Israa'el dhugaa dhooftu tokko baasanii jiru. Erga waraanni Israa'el baaruudaa leencaa jechuun guyyaa Ayatollah Khamenei ajjeesan guraandhala 28 irraa eegalee lakkoofsi madaa'otaa Israa'el 4918 ga'ee jira. Kun lakkoofsa salphaa miti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ammoo sa'aatii 11 qofa keessatti namoonni 89 haaraan dabalataan madaa'uu isaaniiti. Taphni waraanaa baha giddu galeessaa amma guutummaatti bifa jijjiirratee jira. Israa'el biyya weerartuurraa gara biyya of baraartuu fi dhiphinaatti jijjiiramtee jirti. Misaayilli Iraan inni samii Tel Aviv irraa hara gurraacha uumaa jiru inni Eelaatitti dhu'aa jiru ergaa tokko qofa qaba. Nuti azarraa humna guutuun jirra. Hanga isin jilbeeffattanittis ija hin libsannu. Yoonni dhufan Israa'eliif guyyoota dukkanaa fi dhiphinaa ta'uuf deemu. Iraan ammoo haaloo ishee ujummoo argansuu diinaa kutuudhaan baachuu itti uftee jirti. Guyyoota darban kanaa addunyaan waraana qawwee fi dhiigaa irratti xiyyeeffattus jeneraalonni Tel Aviv garuu meeshaa dhokataa ija addunyaa jalaa dhokatee hojjetu irratti baasanii jiru. Iccitiin kun har'aa gaazexaa beekamaa Israa'el Yerusaalem Post irraa dho'e yeroo ba'u dhugumatti tarsiimoo waraanaa ammayyaawaa fi haala Israa'elitti hojjetu saaxilee jira. Kanaan dura yeroo waa'ee diroonii dubbatamu wanti sammuu namaatti dhufu dirooniiwwan gurguddoo kanneen sagalee guddaa dhageessisanii fi adara diinaatiin salphaatti mul'atanidha. Garuu Israa'el duula waraanaa baaruudaa leencaa jedhamuun Iraaniif Lebaanos irratti bantee kana keessatti meeshaa addaa kan akka hafuuraatti socho'u fayyadamtee jirti. Dirooniiwwan kunneen xixinnoo ijaan arguuf baay'ee ulfaatoo fi waan hunda caalaa immoo guutummaatti sagalee malee kan balali'anidha. Meeshaa Israa'el kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Ulfaatinni diroonii kanaa kiiloogiraama 3 fi walakkaa qofa. Kana jechuun loltuun Israa'el tokko salphaadhumatti shantaa isaa keessaa kaa'atee daangaa diinaa qaxxaamuruu danda'a. Yeroo bakka barbaadan gaan daqiiqaa 5 gadii keessatti walitti qabanii qilleensatti ol furguggisuu danda'u. Ergaa samii seenanii booda dirooniiwwan kun daqiiqaa 90 guutuu osoo sagalee tokko hin dhageessisin akkuma rirmaa qilleensa keessa naanna'u diinni lafarra jiru xiyyaara kana dhaga'uus arguu hin danda'u. Dirooniin kun maal hojjetti? Kaayyoon ishee inni guddaan ija diinaa ta'uudha. Basaasonni Israa'elii fi loltoonni addaa yeroo daangaa Iraan yookaan Libaanos tulluuwwanii fi gammoojjii keessa lixan diroonii kanaan of fuulduraa fageenya kiiloomeetira 5 fageessanii ergu. Dirooniin kunis viidiyoo fi odeeffannoo qabatamaa kallattiidhaan gara kompiitara loltoota lafarra jiraniitti ergiti. Bakka humni Iraan dhokatee bakka kuusaan waraanaa jiruu fi bakka eegdonni warraaqsaa itti hiriiran hundaa akka harka abbaatti diinaaf agarsiifti. Kanaanis loltoonni Israa'el osoo hin tuqamin balaa ofirraa ittisuu fi bakka laafaa filatanii rukutuu danda'u. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibsiisu garuu madda teekinooloojii kanaati. Dirooniiwwan addunyaa dhiphisan kun kan oomishamtu dhaabbata Israa'el Aero Sentinel jedhamuuni. Dhaabbanni kun dhaabbata guddicha hojjettoota 1000 qabu fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan jiru adda. Kutaan diroonii iccitii kana hojjetu ogeeyyii fi injiinaroota 5 qofa of keessaa qaba. Namoota 5tu meeshaa waraanaa daangaa Iraanii fi Libaanos keessatti basaasu kana harka isaaniitiin of eeggannoo guddaan hojjeta. Dhaabbanni guddaan isaan jala jiru hojjettoota 25 qofa qaba. Kun ammoo tarsiimoo addaa Israa'el agarsiisa. Isaan baay'ina irratti osoo hin taane qulqullinaa fi iccitii irratti xiyyeeffatu. Walumaa galatti waraanni baha giddu galeessaa caalaatti walxaxaatee jira. Iraan akkuma guyyoota darban misaayilota gurguddoo akka fattaatuu fi sajjila fayyadamuun gamoo ministeera ittisaa Israa'el Tel Aviv keessatti haleeltiin misaayilli Iraan humnaa fi saffisaa agarsiisa. Israa'el ammoo faallaa kanaatiin diroonii ijaan hin argamnee fi gurraan hin dhaga'amne fayyadamtee ijaa fi iccitii adamsiti. Israa'el dirooniiwwan kanaan Gaazaa keessatti iddoo dhoksaa, Libaanos keessatti gaarreen Hizbullaa fi Iraan keessatti bu'uuraalee niwukileeraa lafa jalaa sakatta'uuf tattaafatti. Waraanni har'aa waraana qawwee qofa miti, waraana teekinooloojii fi waraana sammuuti. Yeroo Iraan haaloo abbootii ishee ba'uuf samii Israa'el ibiddaan uffistu, Israa'el ammoo lafa jalaa dukkana keessaa dirooniiwwan xixinnoo fi ogeeyyii 5 qofaan hojjetaman daddarbitee ija ishee daangaa diinaa keessaa kaa'atti jirti. Taphni kun eessaa akka ga'u eenyuyyuu hin beeku. Garuu wanti dhugaan tokko jira. Addunyaan teekinooloojii waraanaa isa ijaan mul'aturraa gara waraana dhokataa fi iccitiitti guutummaatti ceetee jirti. Qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama.
kanneen channel YouTube keenya faarataatan subscribe gochuun maatii keenya tam qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.